viizaa sanii yoonii fi qabame haaromsachuu sin danda'u waan ta'eef jecha yoo qabame Itoophiyaa darba. Amma isin galtame mootummaan Itoophiyaatis tana siistama ilaallattee akka imbaasii achi keessa dininatti hedduu jiraami tana keessa jala horiyatan jechuun siistama Ameerikaan baaftee kana namoota gartee Ameerikaa keessa taa'ee Itoophiyaa irratti dippiloomaasii adda addaa dhiibbaa siyaasaa geessisu hunda isaanii selekti godhatanii jala horiyatan jechuudha. Maali jennaan chaansii argatan. Chaansii kanatti fayyadamanii joora biyya fidachuu fedhanii jechuudha. Joora gus seetta. Joora jechuun smart gamma. Dubbiin tun wanta jennaan amma gizeeniif dininnatiin babarbaadu eegaltu information gaatafee bira gaamire joora kiyyaa sotaaleetuma 5 USA keessa utaale Jarmanitti darbe boo Awurooppatti. Jirra jirtu jaalatamtootaa fi kabajamtoota Dabbal Show arraan tana xiinxala siyaasaa Itiyoophiyaatii fi waa'ee akkasuma gartee falmitoota siyaasaa Itoophiyaa xiinxalan irratti dubbannaa san keessaa obbo Jowaar Mahmad biyya Ameerikaa irraa ari'amee jira biyya tam jira amma kanarratti haasofne jechuudha. Sababa Jowaar Mahmad itti ari'amee fi maaltu akka deemaa turee fi gartee amma eessa akka jiraatuu fi innilleen waan dubbate qaba. Interview miidiyaa Habashoota wajjin godhee jira asirratti akkuma argitan kanarra dubbannaa jechuudha. Biyya Ameerikaa keessatti jechuudha viizaa jira. Viizaa gartee warra dippiloomaatota biyyoota addunyaa kana guutuu kennamu jechuudha. Viizaa sanii biyya Itoophiyaa tanaan hoogganama. Maali jennaan namni kun goflaa Itoophiyaa jala jira waan ta'eef jecha viizaa akkanuma namaa kennamu jechuudha. Warroota akka aangoota gurguddaan kennamu milkeessaa miidhagaa illee saniin dhaqee namoota hedduu saniin dhaqee akkuma isinuu beektan jechuudha. Warri akka Baqqalaa Garbaa kun hundinuu saniin dhaqan jechuu gizee duroo dhaqan. Viizaa saniin dhaqee kologaltummaa gaafachuu dandeesse jechuudha. Amma gaa Jowaar viizaa saniin dhaqee mootummaan Ameerikaa tanumaaf tana jidduu siistama garagalchitee maal goote lammiin biyya adda addaa ta'a lammiin biyya 75 viizaa dippiloomaasiidhaan yeroodhaaf nuti kennine sanii fi immigireetii viizaa baqattummaa viizaa riviijiidhaan kennamu jira immigireeta jaaniin jechuudha. Inni suni biyya teenya keessa tursiisuun hin danda'amu dafee biyya kanarraa namni viizaa san qabu guututti haa baafatu jettee mootummaan Ameerikaa seera mataa isaaniiti. Ifumaaf itti yaadan osooniif namni hin ajajin. Kanaaf jecha Jowaar Mahmad viizaa san qaba waan ta'eef jecha viizaa sanii yoonii fi qabame haaromsachuu hin danda'u waan ta'eef jecha yoo qabame Itoophiyaa darba. Amma isin galtame mootummaan Itoophiyaatis tana siistama ilaallattee akka imbaasii achi keessa dininatti hedduu jiraami tana keessa jala horiyatan jechuun siistama Ameerikaan baaftee kana namoota gartee Ameerikaa keessa taa'ee Itoophiyaa irratti dippiloomaasii adda addaa dhiibbaa siyaasaa geessisu hunda isaanii selekti godhatanii jala horiyatan jechuudha. Maali jennaan chaansii argatan. Chaansii kanatti fayyadamanii joora biyya fidachuu fedhanii jechuudha. Joora gus seetta. Joora jechuun smart gamma. Dubbiin tun wanta jennaan amma gizeeniif dininnatiin babarbaadu eegaltu information gaatafee bira gaamire joora kiyyaa sotaaleetuma 5 USA keessa utaale Jarmanitti darbe boo Awurooppatti. Akkasitti baafate jechuudha Ameerikaa keessa. Silaa qabame dhufaa jechuudha. Maali jennaan viizaan sun viizaa gaaraantii qabu miti Ameerikaan sirraa gaaraantii ta'uu hin dandeessu. Naashinaalitii biyya sanii hin qabdu. Kanaaf jecha ibiifuun irraa bahaa jechaa jirti Ameerikaan. Nama akkanaa gaa Ameerikaan yaa seera gahee jira yookiin taa'uu hin qabu narraa galaa jechaa waan jirtuuf qabanii galchan jechuudha. Gizee qaban asitti Itoophiyaan ni fudhatti. Useen nagee an ta'a manuma isaa keessa gibbii keessa ta'e nyaan haasa'uu hin danda'u waan gasu. Akka gaafa duraanii nuti dhaynee mana ziyaarru san. Egaa fannoo deeggaruu, Eertiraa deeggaruu, Tigraay deeggaruu, Masrii deeggaruu hin jiru jechuudha akkana. Kanaan waliin laallateeti ifirraa inninis haala hojjee haaluma kana taa'eetiin uummata kana deeggaraa fannoos deeggaraa wajjin miidiyaa isaanii irratti hoo'ii dabarsa jee firraa baafate dhugaan jirtu kana jechaadha. Innillee amanee jira dubbii teenya seeraa torkaa qaba minaan min jee ture. Seerri kun laawore waa'ee taraa jala deemee sirreessee gara rifiijii baqattummaa gologaltummaatti sirreessee fi akkasitti naashinaalitii biyya sanii deebisu seera san baana malee mana murtiitti namni dhiyeesse koortiin namni dhiyeesse hin jiru Jowaari quba qabaadhaan isin hin jaa waa'ee viizaa biyya san keessa akkaataa itti jiraachuu danda'u irratti laaworiin hordofaafee jira. Kanuma malee wanni mootummaan Itoophiyaatti gartee Ameerikaa ajajjee gooten jiru jechuudha. Mootummaan Itoophiyaa seeruma Ameerikaan baafte jala xiqqashuma akka tuqatte. Sanuma dhagee girigiriin uumamte laala. Isin beekaa miidiyaan Habashaa guututti Jowaar hidhamee jira jaaniiti oofuu turan jechuudha yuutuuba kanarratti akka malee deemoo ture. Qabamee jira jaanii. Wanni nama qaba siistamaan nama isin hime kana malee hin jiru. Kanaaf jecha Oromoo fi Itoophiyummaan tunu wanta akka gizeeniif dhugaa isee hagana argatte hagana gootee sitti himti malee dhugaan xiqqoonuma jirti jechuudha. Dhugaan hangi jiraasu hangaan isin hime kana. Mootummaan Ameerikaa ifuma lammii biyya biraa firraa yaasu. Tanaan wal qabteeti keessa dullachuu kaatee miree mootummaan Itoophiyaa tunis sanuma waan guddoo godhan malee akkasitti Jowaar namni fokas godhee diinummaadhaaf yookiin gara jabinaaf miidhaaf akkasitti barbaadaa ture hin jiru.
akkasi beekan isin jaa gabaabumatti jechuudha Jawaar Mohaammed sababa Ameerikaa irraa ari'amuu danda'eef irraa haasofnu ammaan tana kaanee jechuudha. Takkaffaan maal seetan ta duraan duraati Jawaar Mohaammed paaspoortii Ameerikaa ni qaba. Duraan ni beektan lammii Ameerikaa akka ta'e gaafa Oromoon bilisoomtee jirti namni hin bilisoomne jee baatirii fudhadhaatii bilisummaa barbaadaadhaa dukana keessa gaafa Jawaar Mohaammed jedhu sanii waatu uumamee ture jechuudha. Gaafa biyya san irraa galan. Wanni sun maali? Namni tokko biyya tana bulchuudhaaf lammii biyya biraa qabaachuun qabu akka seera Itoophiyaatti. Sanii wal qabatee inni biyya tanaan bulchaa jee waan yaadaa tureef paartii KFO seenuu murteessee jechuudha. Paartii KFO gaafa seenu sanitti paaspoortii biyya Ameerikaa deebisee paaspoortii dippiloomaasii Itoophiyaa fudhachuu qabaadha. Kan seerri Itoophiyaa ayyamu. Sanirra gaacikaacikeen eega godhamee booda dhaqee imbaasii Ameerikaa dhaqee paaspoortii birraa deebisee jechuudha. Eegas booda dippiloomaas paaspoortiin Itoophiyaa kennameefi. Laal yooniif paaspoortii isaa kana hin deebisne jedhanii Abiyyi ni beektan ismaartiidha. Ismaartii maanidha? Yaadni beektanii yoon deebisin paaspoortii Itoophiyaa hin kennuufi akka inni paartii Itoophiyaa tana seenee biyya tana bulchuuf hayyama harkatu hin kennuuf jechuudha. Hayyamuuf jechuudha. Seera sanirraa dhaabbatee dhorkaa jechuudha Abiyyi. Kanaafuu guutumaan guutuutti deebisee jechuudha. Gaafa san waan takka dhugaayyoo godhan malee fakkeessanii godhuu waan hin dandamneef jecha tahee argamuudhaaf dhugaa godhee argamuudhaaf deebisee jira jechuudha. Yeroon sun beeka yeroo namni hundi bilisoomne namni tokkollee marree nu godhuu hin danda'u jee yaadu waan ta'eef jecha innillee paaspoortiin Ameerikaa biyya isaa nama aangoo guddoo qabu nama fe'umsa guddicha kana hin caaltu waan ta'eef jecha itti yaadee irraa deebisee jechuudha. Yeroo inni yaade sana gaawwanni itti fakkaate ani biyya tana dhugumaaniin bulchuu ta'a. Dhugumaaniin gartee irratti hirmaadhee akkuma biyya kana faatti akkuma lammaa faatti bakka guddoo gaajee yaadaa ture jechuudha. Kanaaf jecha gaa siyaasaan ni beektanii siyaasaan garagalee bakka takka hin teessu siyaasaan fira dhaabbataa fi diina dhaabbataa hin qabdu. Akka ati yaaddu yeroo hundan taatu. Sanirra gaa Jawaar Mohaammed paaspoortii galchee achi booda gaara bishaan hedduun takka kaatee Jawaar Mohaammed eegaa paaspoortii deebise bakki itti nu jalaa baafatan jiru ta'e mootummaan Itoophiyaatis akka inni odeensii guddaa uummata Itoophiyaa bira qabu keessaaf uummata Oromoo biratti jaalatamaa akka ta'e ni beekan. Jawaar jechuun nama jabaadha. Sawwaan beekaniif jecha ganamayyuu mo'amuu waan hin jaalanneef jecha addunyuma tanarra namni mo'amuu jaalatu hin jiru. Namni hunduu mo'uudhaaf falmata dura yaada. Jawaar Abiyyillee mo'uuf waan falmatuuf jecha siistama hunda taaktikaalii fi garteemi akkaataa poozishinii itti godhu hunda kaalkuleeta godhatee firraa qabee jechuudha. Taphatama obbaa miilaa laalamee isin. Akka itti taphattee waacaa fudhatte. Saniifuu kan namni kun mo'amuu fedha biyyas biyya tana bulchuu fedha. Biyya tana jijjiiruu yaada vijina qaba akkaataa biyyatti jijjiiramtu lafaa qaba. Yaada lafaa qaba waan ta'eef yaadni isaa yeroo gabaabduutti hin milkaa'u waan ta'eef jecha dirqama Jawaar firraa qabuu qabaa jechuudha. Jawaar maal eegalee biyya keessa deemeeti ganaa gaa ijoollee jaarratee qayroo guddoo jira gaafa sanii qeeroo jirtu diqaalota miliq 4 kiiloo ni ariina moo ariinu diqaalota mallasfaan wayyaaneen leenjifattee amma 4 kiiloo seene kana ni ariina moo ariinu ni ariina akkana jechuu eegale jechuu wanni akkanaa kun sheemit laaleetuma gaa biyyi mishina wayii darbee fi achi booda qacam Jawaar hidhaa eenyu irraa baasa duuba paaspoortiin Ameerikaa ka deebisan Ameerikaan dubbattuuf hin jiru haaya hidhaa taa'e hidhaa keessa ture amane bahe okkee amma gaa isin wajjin dalaga gabbee gaamma arraddaatiidha Abiyyi shifeeraa garteemi uno goomuma faan jalatti eege isin hundi jala hiriira nama jala galchee fixee jechuudha. San lubbuu sodaa isaatiif godhe ilaanu inni amma gaa akka inni yaade dubbiin hin taane waliin laaleetuma gaa mana tokkollee asii bitate seemisiidha mana guddaa bitate fooqii jechuudha maallaqa miliyoona 200 waliin bitate qarshii Itoophiyaa. Amma gaa as keessaas akkamitti jiraata duuba of sodaatee firiidamni hin jirure amma utaaree Keeniyaa baafate ma Keeniyaa dhaqee achitti gaa tujjaaronni Oromoo qallabuu turanii sana booda tujjaarri Oromoo illee maallaqa irraa dhaabanii jennaan gaa kitaaba hin gaabbu jee waan sila gaabbeetiin jira jee barreessuu qabu hin gaabbu illalla jee barreesse jechuudha maallaqa Oromoo irraa waliin qabuuf laalame siistama nama kanaa. Mee akkamiin namni qayroon dillisun dhumte akkamitti hin gaabbine namni sababa isatti qayroon 300-250 ol dhumte akkamitti hin gaabbine namni lubbuun nama dillisanii hin marartu xiqqoomallee hin gaabbuu waan dalagame guututti namni anaa jee du'e tokkollee nu hin jiru jee akkasitti kitaaba barreessee niin eebbisa jee biyya Naayiroobii magaalaa guddoo keessatti baallama qabate. Mootummaan Itoophiyaatti isaa gattee isire nama isee mootum feetu hin jenne addunyaa tanaatu kana beekaa irra laalina isaas mootummaa Itoophiyaatti isira laaluun qabdan namayyuu siistama wal mo'a waan ta'eef jecha amma gaa eega akka saate ishiyaanii baallama qabate guyyaa eebbaa irratti mootummaan Itoophiyaa gaa waa waliin dhodhooyte siistama waliin dhodhooyte abiyyumaa fi namachitti hirmaate hunda wanni akkanaa hin taatu akkamiin namni dhiibbaa nurra godhuchi waa godhata. Itoophiyaan beektan biyya guddoodha East Afrikaa kana isiitu hoggana
Keeniyaan alla Itoophiyaan nu dhufte hin taatu wanni kana galma itti cufan jooruma wani qabna gisee jan joor miilaan baafachuu eerpoortiidhaan. Shan rabbi na baase. Akkasitti paaspoortii dippiloomaasii qaba ka Itoophiyaa jechuudha. Paaspoortiin Itoophiyaa by the way jechuudha dippiloomaasii paaspoortii Ameerikaatiin wal qixa. Addunyaa tanarra bakka feete si ofa jechuudha. Yaalaa viizaa yaalaa minim ciqinciqii takkaan malatti jechuudha. Kanaaf jecha Abiroopa baafate jechuudha. Achi gaa online irra gurguratee maallaqa walitti qaqqabatee ittisa okay no problem jenneen fudhannee fi maara koon qabu nama qabsaa Oromooti akka fedhetti haa jiraatu. Garuu ammoo dhiibbaan taane nama lubbuu namaa gaaga'u haadhaa bu'eenneetumatti dubbachaa ture. Amma achi utaalee gaa USA dhaqee jechuudha. USA dhaqee USAtti gaa harakaa ta'ee gale. Biyya Ameerikaa keessatti jechuudha viizaa jira. Viizaa gartee warra dippiloomaatota biyyoota addunyaa kana guutuu kan namu jechuudha. Viizaa sanii biyya Itoophiyaa tanaan hoogganamu. Maali yennaan namni kun gaa goflaa Itoophiyaa jala jira waan ta'eef jecha viizaa akkanuma namaa kan namu jechuudha. Warroota akka aangoota gurguddaan kan namu milkeessaa miidhagaa illee saniin dhaqee namoota hedduu saniin dhaqee akkuma beeksisuu beektan jechuudha. Warri akka Baqalaa Garbaa kun hundinuu saniin dhaqan jechuu gisee dura dhaqan. Viizaa saniin dhaqee kologaltummaa gaafachuu dandeesse jechuudha. Amma gaa Joohar viizaa saniin dhaqee mootummaan Ameerikaa tanumaaf tana jidduu siistama garagalchitee maal goote lammiin biyya adda addaa ta'a lammiin biyya 75 viizaa dippiloomaasiidhaan yeroodhaaf nuti kanneen sanii fi immigireetii viizaa baqattummaa viizaa riviijiidhaan kan namu jira immigireeta jaaniin jechuudha. Inni suni biyya teenya keessa tursiisuun hin danda'amu dafee biyya kanarraa namni viizaa san qabu guututti haa baafatu jette mootummaan Ameerikaa seera mataa isaaniiti. Ifumaaf itti yaadan osooniif namni hin ajajin. Kanaaf jecha Jowaar Mohaammed viizaa san qaba waan ta'eef jecha viizaa sanii yoonii fi qabame haaromsachuus hin danda'u waan ta'eef jecha yoo qabame Itoophiyaa darba. Amma isin galtame mootummaan Itoophiyaatis tana siistama ilaallattee akka imbaasii achi keessa dininatti hedduu jiraami tana keessa jala horiyaatan jechuun siistama Ameerikaan baaftee kana namoota gartee Ameerikaa keessa taa'ee Itoophiyaa irratti dippiloomaasii adda addaa dhiibbaa siyaasaa geessisu hunda isaanii salleekti godhatanii jala horiyaatan jechuudha. Maali yennaan chaansii argatan. Chaansii kanatti fayyadamanii joora biyya fidachuu fedhanii jechuudha. Joora ogus seetta. Joora jechuun ismaarti gaama. Dubbiin tun wanta jennaan amma gizeeniif dininatti barbaadu eegatu information gaa tafee bira gaa miire Jowaar kiyya sotaaleetuma 5 USA keessa utaale Jarmanitti darbe boo Awurooppatti. Jowaar qabsaa Oromoo ture ammaan tana gaa siyaasaa tana falmus dur qabsaa Oromoo yaada tokko uummata kana wajji qabaachuu ture. Amma gaa namayyuu moo fedha waan ta'eef jecha nama si dura dhaabbatee gufuu si ta'ee goolii si galchuuf akka ati goolii hin galchine sirraattis if dura filma adda addaa position adda addaa fayyadamuudhaan firraa qabu waanuma jiraate siyaasa jechuun akkana inni beeka waan ta'eef jecha Kan magaa kana sinin jennu galatoomaa nagaan nu jiraadha. Biyyi namni qopheessuu danda'u inni hin jiru. Yoo akkamti kaataa biyya amata jaaratan 80 isaa bulchee Itoophiyaa. Ammallee kan beekuu qabdan jechuudha. Piraayim Ministeera biyya amata hagartee mishina gurguddaa jechuudha. Mul'ata gurguddaa 4 harkaa qabu kan biyyitu yoonii fi wanni sun milkaa'ee Ameerikaa wajjitti wal qixxaattu kana qabatee nama deemu kana namni ni buusa jee dogoggore. Innummaan humbuu aslan nama bu'u miti. Yoo ni buusetti qabsaa'utti nama buusuu dandeessu miti jechuudha. Biyyi jechuun smart maanii dha bar nama gaanfa Afrikaa kana keessatti Afrikaa keessaa nama by the way jechuudha. Namni akka isa iskoolaraan jiru jechuudha. Namni akka isa intellectually ta'ee hin jiru jechuudha. Intellectually addaa jechuudha kiyyaan. Nama iskoolara jechuudha. Nama smart man yoo jaan isa kana jechuudha. Nama akkasii kana atummaan akka laaftutti aangurraa buusuun ni ulfaata. Kannaa rabbii kamaa inni. Biqiltuu Gabrumtee qulqulfamta kanaa rabbi kan. Akkas kannaa rabbiiti. Ammallee rabbiin nama fedhe anaa aangurra kaa nama fedhe naa shumma jeesaa gaa rabbummaa fedhee kaa'ee gizee buusuun namee rabbiin nama rabbi haa innu. Bakka kana geetta.